jirtu daawwattoota tokko guyyaa irraa kana immoo egaa wanta xiqqoo ta'e tokko qabadee dhufeera. Innis egaa akkuma beekamu DV ijoolleen namoonni baay'een guutaniitu DV bara 2021 jechuudha. Egaa DV bara 2021 kana egaa dhibee koronaa irraatii kan ka'e guyyaa biraatti darbeera jechuudha. Guyyaan itti ilaallatanii May 5 irraatii gara Juunii 6ttidha kan inni jijjiirame jechuudha. Garuu deemsa irratti waan dhiibbaa qabu miti akka isaan jedhanitti jechuudha. Toora Twitter isaanii irratti akka isaan beeksisanitti kanas egaa guyyaa ji'a tokko gara fuulduraatti siqee jira jechuudha. Garuu scheduling isaanii jechuudha. Scheduling isaaniitti interview godhanii October 1 irraa kaasee itti fufa. Inni wanta jijjiirame qabu October 1 irraa itti fufa jechuudha. Kanaaf haala kanaan isinis beektanii yeroo Juunii 6 irraatti kaastanii warra kanaan dura guuttattan akkasiin ilaaltan abdii guddaan qabaa jechuudha. Wanta DV akka websaayitiin isaanii jedhutti wanta DV 2021 irratti dhiibbaa qabu miti jechuudha. Kunis akkuma beekamu dhibee koronaan amma yeroo ammaa kana addunyaa hubaa jiru irraati kaaseedha. Yeroo ammaa kana kan inni achi siqee garuu akka isaan barreessanitti baay'ee waan miidhu miti jechaa jiru. Websaayitii isaanii irraatis ta'ee akkasumas toora Twitter isaanii irratti kan isaan barreessanii jechuudha. Egaa isinis haala kanaan hubattanii Juunii 6 irraatii kaastanii ilaallachuu hin dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin amma akka isinitti hime kanatti Juunii 6 irraatii kaastanii anis waan information xiqqoo kana isinitti muufan dhufee baay'ee galatooma. Warri subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatinaa. Iddoo nagaa oolaa nagaatti.